Hayi kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa koodha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Irra deebiidhaan baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosin nagaan geessan isiniin jecha daawwattoonni koo biyya keessaaf biyya alaa marti keessanuu baga ayyaana kanaan isin gahin isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ayyaana wal qabatee viidiyoo tokko isin biraan gahan ture. Viidiyoo yeroo wantoota qophii ayyaanaa ilaalchisee viidiyoo tokko wantoota tokko yeroon hojjedhu viidiyicha isin biraan gaheen jira. Viidiyoo sana ilaalchisee namoonni baay'een baga ittiin isin gahee kannaan jettanillee ameen baga walumaan nu gahee kanneen biroo immoo nu illee du'aa yookiin kadhannaa nuuf godhaa bara dhuftutti akka biyya keenyatti gallee ayyaana kana maatii keenya gidduutti akka keessan kanatti kabajnu kan jettanii jirtu. Waaqayyoon haala hundumaa isinii mijeessee nagaa keessanii kee nagaadhaan gara biyya abbaa keessanii isin haa galchuu. Maatii keessan nagaatti isin haa galchuu. Ayyaana haala kanaan maatii keessan gidduutti akka kabajjan waaqayyoon isin haa gargaaru isiniin jecha. Har'a immoo guyyaa har'aa kana erga viidiyoon kun erga charchiidhaa deebineeti. Charchiidhaa deebinee laaqana nyaachaa jirra. Koottatiitii wanta qopheeffannee nu wajjin fayyadama. Daabboon illee jira. Akkasuma wanti hundiyyuu ni jira. Kennettoo yookiin birziin illee ni jira. Birzii, kennettoo, cimmaaqii akkasitti afaan garaagaraatiin namoonni beektanii hin jirtu waan ta'eef nuti kennettoo yookiin birziittis hin beekna. Afaan lamaanis sadiinis waamamaa. Koottaa dhugaa. Akkasuma koottaa lukkuu nyaadhaa. Ittoo lukkuu viidiyoo xiqqoo isin agarsiisan ture. Egaa koottatiiti daawwattoonni keenya martinuyyuu nu wajjin nyaadhaa isiniin jedha. Daabbos wanti dhabame tokkoyyuu hin jiru. Koottatiitii laaqana waliin haa fayyadamnu isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamuu baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Namoonni baay'een na jajjabeessaa jirtu jabaadhu jettanii yaada gaggaarii iddootti dogoggoretti immoo dogoggora koo naaf ibsaa warri jettan baay'ee tokko galatooma. Anillee isin jaaladha. Egaa har'a mana keenya keessatti baay'uma tokko ayyaana kabajaa jirra. Siistarii akkasuma abbaa manaa kiyya bilisummaadha. Egaa kanneen kana taanee laaqana nyaachaa jirra. Egaa laaqana nyaannee gara sa'aatii boodatti waamichallee qabna. Sa'aatii boodaa sanas illee amma waamichi keenya kun dhufutti nu immoo dursinee laaqana fayyadamnee akkasitti buna keenyallee fayyadamnee egaa ayyaana waggaa kana baay'uma namatti tola. Firoota ofii yeroo arganii yeroo maatii ofii wajjiniin mana ofii keessatti haala miidhagaa ta'een akkanatti ayyaana waggaa ayyaantutu arga jedhamaa mitiire. Ayyaana waggaa kana guyyaa tokko yookiin guyyaa lamaadha. Guyyaa kana immoo haala ajaa'iba ta'een kabajuun dirqama. Isiniin haa ga'u. Guyyaa kaleessaa immoo viidiyoo sanarratti dudubbachaan ture. Viidiyichis xiqqoo qulqullina hin qabu na of galchaa isiniin jedheera. Haalonni tokko gaa yeroo ayyaanas ta'ee sirna tokko hojjetanii abidda irratti kushiina irratti hojjechuutu namatti tola. Sana yoo hin taane wantoota ittoo baay'inaan akkanatti hojjetan kana istoofii minaaminiin akkasuma kasala minaaminitti ana akka boonetti baay'ee natti ulfaata. Abidduma irratti natti tola. Garuu yeroo sana immoo viidiyoo waraabuun xiqqoo namatti hin mijatu jechuudha. Yeroo abiddaan hojjetanii. Kanaaf egaa namoonni hundumti keessaniyyuu kana beekuu qabdu. Itoophiyaa akka jirus egaa beekuu qabdu. Haalonni tokko utuma haalonni baay'een wantoonni baay'een mimmiidhagan jiru. Wantoonni tokko immoo haalota sana kan si daangessan hin jiru. Kanaafuyyuu hunduma isaatiif fi akkuma tolutti deemuu wayya jedhee yaada. Kanaaf egaa daawwattoota keenya koottaa nyaadhaa, koottaa dhugaa, koottaa ayyaana waliin dabarsinaa isiniin jedha. Guyyaan har'aa ayyaanni har'aa baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf erga waaldaa yookiin charchii deebinee gammannee
guyyaan guyyaa gammachuuti waan ta'eef kokkolfaa taphachaa laaqana keenya nyaachaa jirra. Saatiin isaatii laaqana waan ta'eef baay'ee natti kolfu addanatti baay'ee natti kolfu waxiin naqattaati amma nattu ofii keetii naqattaa jedhanii baay'ee tokko obboleettiin kun natti kolfaa jirti. Ani immoo ka maarre sirna keessa fi ayyaana keessa yoo abbaan of gate hin ta'u. Kanayyuu mee nyaadhu daawwattoonni keenya baay'een keessanii koomentii garaagaraa nan argaa yeroo tokko tokko boonee nyaata nyaadhu maaloo surree keessaa baddee jirta nyaata nyaadhu jettu waan ta'eef addana kanatti immoo of miidhuun qabutuma ta'eeyyuu waanuman isaanii naqee killeellee fudhachuun qaba. Lukkuun daanqoo kanallee foonsaa fudhachuun qaba. Waan mara waan isaanii kenne fudhachuun qaba jedhee ammuman isaanii kaawwadha. Sanatti kolfaa jiru wal kolfisiisaa jiru haasaa jiru. Obboleettiin koo immoo na gurshaa jetti mee nyaadhu hin corooftaa nyaadhu mee naan jechaa jirti obboleettiin koo. Egaa obboleettiin tokko immoo deebinanii namoota maaliif furdanne boonee maaloo nyaadhu naan jedhaniif deebii qopheessee anumaa jiru. Obboleettiin tokko immoo dhiyeenya kanaa koomentii alatti deebisaa uummataaf deebisteetti. Yaada malee nyaacha miti jettee. Egaa daawwattoota keenya nyaacha illimii nyaachaa keessattuu Itoophiyaa dangalee illimii nyaachaa jira. Cinqiin qabu mana koo keessan jira. Waan hin dhabeen jiru wanti na hir'ateen jiru garuu illimuma nyaachaa jira. Nyaanni na hir'ateetii miti garuu akkuma obboleettiin koo deebisaa isinii deebistee namni kan huqqatu kan furdatu yaada malee nyaacha miti. Nyaacha barbaaddoo nyaatti waan furdattu hin jiru. Isiniin jedha daawwattoota keenya.